Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya hangafa odeeffannoo keenyaa gurraan isin geenya. Itoophiyaan liqa biyya keessaa birrii tiriliyoona 2.56 ga'uun akka ofirraa qabdu gabaafame. Daddabarsa namaa seeraan alaatiin sadarkaa idil addunyaatti kan himatame Itoophiyaan to'achuu Neezerlaandiif dabarsitee kan kennite dhalataan Eertiraa Tawalde Geeyitoom har'a galmeen isaa ilaalamuu eegale. Qondaalonni Itoophiyaa fi Eertiraa doorsisa walirratti hammeessaa jiru jedhame. Dargaggoonni Itoophiyaa 50,000 ol ta'an daangaa Yemen irratti walitti qabaman addunyaa rifachiise. Waraanni bilisummaa Oromoo Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Lixaatti tarkaanfii fudhachuu hime. Raamesh balaa xiyyaaraa irraa hafus dhibee xiinsammuu irraa hin fayyine kan jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa har'aa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota qophii hundee miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu jecha kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu hordofaa jecha odeeffannoon of harkaa qabnu kunooti. Itoophiyaan liqeessitoota biyya keessaa irraa liqaan liqeeffatte dhuma ji'a fulbaanaa 2025 birrii tiriliyoona 2.56 ga'uu fi abbootiin qabeenyaa biyya keessaa liqii yeroo gabaabaa malee kan yeroo dheeraa kennuuf eeyyamamoo ta'uu dhiisu ministeerri maallaqaa beeksisan gabaafame. Haaluma kanaan fulbaana bara 2025 keessa qofa mootummaan gama caalbaasii liqa yeroo gabaabaa fi yookaan T-bills lamaan birrii biiliyoona 53.35 walitti qabu ministeerichi ibseera. Liqaan walitti qabame kunis kan guyyoota 28 fi guyyoota 91 irratti xiyyeeffate ta'uu kaasuun abbootiin qabeenyaa guyyoota 364 yookaan waggaa tokkoof mootummaaf liqeessuuf fedhii akka hin qabne himan. Abbootiin qabeenyaa sababni liqa yeroo dheeraa mootummaaf kennuu didaniif sodaa qaala'insa jireenyaa fi tasgabbii dhabuu maayikiroo ikoonoomii ta'uu hayyoonni dubbachuu gaazexaan kaapitaal gabaase. Fedhii dhabuun isaanii kunis dhalli liqaa waggaa tokkoof abbootii qabeenyaaf kaffalamu dhibbantaa 15 irraa akka dhibbantaa 20tti ol ka'u taasiseera jedhame. Kanas hayyoonni sodaa guddaa qaba jedhamee waan yaadamuuf hammi dhalaa liqa isaanii dabalame jechuun gabaafame. Faallaa kanaa dhalli liqaa yeroo gabaabaa xiqqaachaa deemu ibsuun kunis sodaa baay'ee waan hin qabneef jedhame. Liqeessitoonni biyya keessaa gurguddoon liqa biyya keessaa Itoophiyaa irra jiru keessaa gahee guddaa kan qaban baankiin daldala Itoophiyaa parsantii 43, baankiin biyyaalessa Itoophiyaa parsantii 26.3 fi fandiin sooramaa parsantii 19.3 ta'uunis himame. Kurmaana itti aanutti liqa yeroo gabaabaa dabalataa birrii biiliyoona 200 fi miiliyoona 43.5 liqeeffachuuf karoorsuu ministeerri maallaqaa ibsa jechuun kaapitaal gabaase. Dinagdeen biyyaa gadi bu'uun yaaddeessaa ta'uu gabaasaaleen ba'uun ifoomsanii jiru. Daddabarsa nama seeraan alaan sadarkaa idil addunyaatti kan himatame fi Itoophiyaan to'achuun Neezerlaandiif dabarsitee kan kennite dhalataan Eertiraa Tawalde Geeyitoom har'a galmeen isaa ilaalamuu jalqabe. Tawalde Geeyitoom maqaa Masoo Waalid jedhamuunis kan beekamu namoota 10,000 lakkaa'aman karaa Liibiyaa daddabarsuun isaan saamaa tureera. Akkasumas namoota seeraan alaa daddabarsaa ture haala suukanneessaan dararuu fi daldala namoota seeraan alaa keessatti hirmaachuu fi waliigalaan himata 5 manni murtii Itoophiyaa yakkamaa isa jedheera. Tawalde Geeyitoomii fi namoota isa waliin yakka kana keessatti hirmaachuun himataman irratti manni murtii Neezerlaand ragaa hedduu dhaga'uu murtii kennuuf aduu ji'a tokkoo itti fudhachuu danda'a jedhame. Tawalde Geeyitoom yookaan Waalid garee namoota daddabarsa nama seeraan alaa akka idil addunyaatti geggeessuun lammiilee Eertiraa Liibiyaa keessatti hidhuun dararuu fi miidhaa saalaa irraan ga'uun himatameera. Gareen Tawalde geggeessaa ture Liibiyaa keessaa bakka Baanii Waalid jedhamuuf bakka turtii baqattootaa yoo ta'u, gargaartota isaa waliin ta'uun Sudaanii fi biyyoota kaan irraa namoota dhufan dararuun maatii isaanii irraa maallaqa guddaa fudhachaa turuun himameera. Baqattoota Liibiyaa keessaa darbuun gara Awurooppaa galuu barbaadan kaampii keessatti reebuun beelessuu fi gudeeduun waggootaaf dararaa tureera. Waxabajji 5 bara 2025 lammiileen hedduun naannoo mooraa mana murtichaa argamuun daddabarsa namaa seeraan alaa fi bulchiinsa mootummaa Eertiraa mormaa turaniiru. Akkasumas mootummaan miidhamtoota daddabarsa nama seeraan alaa gadi ba'uu sodaataniif eegumsa akka godhu gaafataniiru. Akka gabaasa EOM yookiin jaarmiyaan baqattoota idil addunyaa Liibiyaa keessaa qofa baqattoota gara 900 jiraa jedhe. Waalid yookiin Tawalde erga bara 2014 haga bara 2018
daddabarsa nama seeraan alaa Liibiyaa keessaa kan dursaa ture jedhamanii beekamu. Cancalli daddabarsa namaa seeraan alaa kun baqattoota gara mana hidhaa fagoo jirtu geessuun doorsisuu fi dararaa turan. Yeroo dararan ammoo baqattoonni gara maatii isaaniitti bilbilanii maallaqa gaafatan gochuun ture. Daddabarsi namaa maallaqaaf jecha godhamu akka garbummaatti ilaalamaa jedhameera. Dararaan isaan irra gahu reebicha qaama isaanii gubuu, qaama isaanii irratti laastikii baqsuu, harka isaanii duubatti hidhuun akka isaan hin sochoone gochuu fi elektirikiin dararuu fa'aa of keessaa qabaa jedhame. Baqattoonni haala akkasiin qabaman mankuusaa keessa kaa'amuun nyaata xiqqoo qofaatu isaaniif kennamaa ture jedhame. Akka qorannoon agarsiisu bara 2016 haga bara 2021 gidduu lammiileen Eertiraa karaa Liibiyaa qofaan Awurooppaa galan gara 100 ta'uu jedhame. Yeroo kana gidduutti maallaqni maatii miidhamtootaan namoota seeraan alaa namoota daddabarsaniif kaffalame gara doolaara biliyoona 1 caalaa jechuunis gabaaseera. Qorattoonni akka jedhanitti daddabarsa kana keessaa kan hirmaataniif dursaan Kidaanee fi Waadid qofa miti. Lammiileen Itoophiyaa fi Sudaan daddabarsa kanaan akka malee miidhamaniiru. Mootummaan Neezerlaand fi Xaaliyaanii mana murtii yakka idil addunyaa fi Interpool waliin ta'uun Kidaanee fi Waalid to'annoo jala oolcheera. Sababa kanaanis baqattoonni hedduun du'aniiru. Tawaldeen irra caalaan isaanii dhalattoota Eertiraa akka ta'uun kumaatamaan yookiin 10,000 oliin bakka bakkatti seeraan ala daddabarsaa tureera jedhame. Abbootiin alangaa Neezerlaand erga baqattoonni hedduun karaa Tawalde Geeyitoom biyyicha galanii booda waan isaan irra gahe himanii himata isa irratti banan. Himata isa irratti dhiyaate kanaaf namoonni 191 ta'an ragaa irratti ba'aniiru. Bara 2020 yeroo Waalid yookiin Tawaldeen to'annoo jala oole nama biraa yakka daddabarsaa namaan barbaadamu Kidaanee Zakkaariyaas Habte Maariyaam jedhamu waliin turee jedhame. Lameen isaanii lammii Eertiraati. Lamaan isaaniis baqattoota Eertiraa kumaatamaan ukkaamsanii qabachuun hanga isaan maallaqa kaffaletti tursiisaniiru jedhame. Tawaldee Itoophiyaatti himata 5 isa irratti dhiyaateen yakkamaa jedhameera. Ergasii yakka Liibiyaatti hojjete tureef Neezerlaanditti barbaadamaa waan tureef Itoophiyaan dabarsitee kennite. Kidaaneen erga Itoophiyaatti to'annoo jala oole mana murtiitti dhiyaate osoo dhimmi isaa ilaalamaa jiru miliqee bade. Booda muddee tokko bara 2023 Sudaanitti qabame fandii seeraan alaa fayyadamuun baqattoota seeraa qabeessa fakkeessuuf yaaluu isaan Yuunaayitid Arab Emireet keessatti himanni irratti banameera. Yuunaayitid Arab Emireet akkuma Itoophiyaa nama kana Neezerlaandiif dabarsitee kennuuf waliigalteetti jedhame. Innis hiriyaa isaa Waadid yookiin Tawalde irratti akka ragaa biraatti dhiyaataa jedhamee eegama. Ji'oota jalqabaa himanni isaa irratti dhiyaatetti Waalid namoota ragaa isaa irratti bahuuf jedhan doorsisuu fi waraqaa eenyummaa sobaa argachuuf yaaluun himatameera. Lammiileen Eertiraa nama kanaan akka malee miidhaman hedduun ragaa irratti bahuuf gara mana murtichaa deemaniiru. Waldorsisaa fi walitti dhaadachuun qondaalota waraanaa lamaan jechuun Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti jabaateera. Qondaalonni waraana Itoophiyaa irraa jireessaan yeroo Eertiraatti dhaadatan miidiyaaleen biyyattii agarsiisaa jiru. Amma immoo qondaalonni Itoophiyaa waraanni yoo eegale Shaabiyaa akka duraanii mataa isaa gar tokko irraa haannee hin dhiisu. Guutuu mataa isaa irraa haanna jedhan Laatinaal Jeneraal Yohaannis Gabre Masqal. Jeneraalonni waraana Itoophiyaa aarii isaan Eertiraa irratti bulgaafachuuf ajaja qofaa eeggachaa jiru kanneen jedhanis jiru. Waraanni osoo ganama keessaa sa'a 12tti eegale sa'a laaqanaatti Eertiraa keessatti alaabaan Itoophiyaa fannifamuun waan ooltu miti jedhanii yeroo isaan dhaadatan ni dhaga'ama. Laatinaal Jeneraal Yohaannis Gabre Masqal Shaabiyaatti akka ta'utti iddoo itti tolchuuf qophoofneerraa jedhan. Odeeffannoo keenya kan birootiin ammoo dargaggoonni Itoophiyaa 50,000 ol daangaa Yaman irratti ugguramanii argamuun addunyaa rifachiise. Dargaggoonni Itoophiyaa baqachaa ka'aa jiran sababoota garaagaraatiin yoo ta'u biyyi isaanii waraanaan malaamaltummaa olaantummaa gara murnaa aangoo irraa jiruutiin waan cicciramteef ta'uu mirkaneessuu isaa dargaggoota biyyattii mufachiisee baqattummaaf saaxileera.
baqattoonni Itoophiyaa yeroo gara yerootti karaa irratti rakkoowwan hanga dooniin hidhimanii lubbuun isaanii dhabuu fi kanneen akka lubbuun isaanii darbellee maatiin isaanii hin beekin jiranis jiru jedhameera. Dargaggoonni kun balaa biyya keessaa isaan irratti ta'u waan isaan nuffisiiseef baqattummaaf isaan saaxileef rakkoo saaxilamaa jiru jedhame. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakoo Tibbee ganda Odaa Gibeetti tarkaanfii har'a ganama fudhatameen waraanni Biltsiginnaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo irratti taasisee dursee haxxee hidhuun waraanni bilisummaa Oromoo 9 battalatti yoo irraa ajjeesu 2 madoon adabee buufata fayyaa Baakoo Tibbeetti yaala erga turanii gara hospitaala Ambootti riiferii taasisaniin kanneen Baakoo Tibbeetti yaalamaa jiran ammoo baay'inni namoota yaalamaa jiranii 6 akka ta'e ragaan hospitaala irraa argame mirkaneeffanneerra. Shawaa Kibba Lixaa aanaa Toleetti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee waraana Impaayera Itoophiyaa irratti injifannoo addaa galmeessuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Harsadee tarkaanfii waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhateen miseensa raayyaa ittisa biyyaa 14 booji'uun hedduu irraa ajjeese kanneen hafan ammoo madoo salphaa fi cimaan adabuun gama meeshaatiin meeshaalee waraanaa qawwee AKM 51 rasaasa boombii hidhannoo fi uffata waraanaa guutummaatti irraa hiikuun galiin taasisuun injifannoon lolicha goolabeera. Odeeffannoo keenya biyya alaatiin balaa xiyyaaraa namoota 241 fixe irraa hafus dhiphina hamaa keessa kan jiru Raamesh isa tokko jedhame. Baatii waxabajjii darbe imaltootaa fi hojjettoota xiyyaaraa walumatti namoota 242 qabatee kan ture xiyyaarri Hindii kufuun namoonni 241 lubbuun darbuun ni yaadatama. Balaa suukaneessaa kana irraa lubbuun kanaaf namichi waggaa 39 Viisuu Waashin Kumar Raamesh karaa hin eegamneen balicha irraa hafuun carraa qabeessa ta'uu isaa dubbatameera. Raamesh obboleessi isaa dabalatee namoonni biroo hundi balaa ittiin dhuman irraa hafee lubbuun jiraatu dhiphina balaan booda rakkachaa jira jedhame. Yeroo sana yaalamee gara mana jireenyaa isaa Ingiliz Leestiriitti deebi'us sababa rakkoo xiinsammuu balaa boodaan haadha warraa fi ijoollee isaa arfan waliin dubbachuu rakkateeraa jedhame. Mana keessatti nama kophaa jiraatu ta'eera. Haadha manaa koof ijoollee waliin haasa'uu hin dandeenye. Nama irraa adda ba'een mana duwwaa keessa kophaa koo jira jechuun BBC'tti himeera. Haala balaa sana dubbachuun baay'ee rakkisaadha. Homaa jechuu hin danda'u. Nama kamuu waliin dubbachuu hin fedhu. Halkan hirriba hin qabu jechuun innis ta'e maatiin isaa jireenya rakkisaa keessa akka jiran ibseera. Sammuun isaa nagaa dhabuun alattis balaa sana jalaa baqachuuf yeroo yaale miilaa fi gatiittii isaa dabalatee miidhaa qaama irra ga'een dhukkubsachaa akka jirus dubbateera. Gorsitoonni xiinsammuu gama isaaniin Raamesh dhiphina balaan booda PTSD jedhamuun rakkachaa jiraachuu ibsan. Haalota wayita balaa sana turaniin rakkoo xiinsammuu kanaaf saaxilamuu fi maatiin isaas dhiibbaa guddaan akka irra ga'e ibsan haala kana irraa bayyanachuuf yeroo dheeraa itti fudhachuu danda'a jedhan. Yeroo balaan sun uumame kaasee daandii xiyyaarichaan hordoffii ga'aan hin godhamneef ka jedhan gorsitoonni xiinsammuu hooggantoonni dhaabbatichaa dhimmichi ilaallatu dhiyaatanii deeggarsa barbaachisu gochuuf akka qaban hubachiisaniiru. Daandiin xiyyaaraa Hindii miidhamtootaaf beenyaa paawundii 21,500 kan kaffale yoo ta'u miidhaa qaqqabe waliin yoo ilaalame kaffaltichi ga'aa akka hin taane gorsitoonni kunneen ibsaniiru. Hordoftoota keenya odeeffannoo keenya kan haga ammaa ture haga odeessa biroon walitti dachaanutti